sabni tokko saba biraarraa kan adda ba'u aadaa duudhaaf afaan eenyummaa isaa ibsuuni akka itti sabichi kaleessa jiraachaa turee fi har'a jirus addaan baasanii beekuun kan danda'amu tooftaaf falaasama jiruuf jireenya isaa kaleessaaf har'aa ilaaluun. meeshaalee faayaaleen aadaa sabni tokko ittiin jiraatu mala jireenya isaa kanneen biroorraa adda isa baasudha. Kaleessa maaltu ture har'a maaltu jiraa beekuuf immoo meeshaalee faayaaleen aadaa ganama turan iddoo olaanaa qabu. Sabni Oromoos jiruuf jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti kan itti fayyadamu meeshaalee faayaalee aadaa hedduu qaba. Meeshaalee faayaalee kanas kan duriif kan ammaa jennee iddoo lamatti baasuu dandeenya. Yeroo ammaa meeshaalee faayaaleen kun bifa garaagaraatiin kunuunfamaa jiru. Muuxannoon jiru iddoo hundatti wal fakkaatu baatus jechuudha. Kanneen adda durummaan godaambaa ijaaranii meeshaalee fi faayaalee aadaa kunuunsaa jiran keessaa godina Arsiitti warri aanaa muunessaa jalqaba irratti eeramu. Faayyi kun faaya dubartootaa laakkaa jedhama. Harka godhatan irreetana godhatan. Kunini bitoo golfaa jedhanii kateeteetii asi godhatti haawwota godhata malee dubartiin godhattu. Bitoo ateeteetii kun callee ateeteetii callee yookaan callee gombisoo jedhamti. Callee amma ateeteetii isii tana yoo godhatan guyyaa deettuu yoo dawageettu ji'a 8 godhatanii callee tana maa jedhanii godhatanii ateetee callee caamaa qoorara ruufaa qoma bassaadha ayyoo beekaasi wallaaluu jedhanii godhatan gaafa isii godhatan tumillee akkasumatti callee ateeteetii cateetee callee caamaa qoorara ruufaa qoma bassaadha ayyoo beekaasi wallaaluu jedhan callee facaafataan haawwonni dubartii yeroo duraatiif yoo isin ulfoofte ji'a 8 haati dhattee hoolaa irraa wajjin gootuuf ateetee facaafata bartee ayyooleen facaatee daladde jedhanii callee tana godhanii jechuudha. Tunin akkasumatti calleen ateetee maa tunillee walumatti qabaa callee yookaan oromtichaa callee kiristaana jechuun kuri kiristaana callee akkanaa godhata jechuu akka kan ujoo ittiin godhanii callee oromtichi kiristaanni akkana godhatti jechuudha. Tunin qanafaa guyyaa deettuun deette guyyaa 4 yookiin guyyaa 6 gaafa deette guyyaa isii wabaxaa dhiqattu qanafaa kan siinqee akkanaarraa jechuudha. Isa qoraniiti asii godhanii kan itti godhanii qanafaa hidheessaa tafaana fixeensaa elel jedhi ayyoo dhangeessii urgeessaa jedhanii gaafa qanafaa kana haati itti gootu. Qanafaa hidheessaa tafaana fixeensaa elel jedhi ayyoo dhangeessii urgeessaa. Qanafaa hidheessaa tafaana fixeensaa elel jedhi ayyoo dhangeessii urgeessaa jedhaa gammadaa. Haati guyyaa 6 gaafa bulte isii addatti gootee saafaa horii dheedee dachee jechuudha. Yoo horii dheedee dachee yoo namni isiillee nyaattee quuftee horii dheedee quufe akka isii horiillee hortu akka isii namallee hortu jettee kana faaxintee haati wabba'aa jechuudha. Haati gurba'aa fuudhee itti gooti jechuudha. Kunis callee addaa horiin callee addaa jechuun akkuma kun callee addaa sana harkaa qabu tanaati addatti godhatan jechuudha. Akkanumatti adda godhatanii callee harkaati. Kunis kalooniitti loonii godhanii loowwan yeroo dorroban akkuma namaasa itti gootee haati gaafa dhale shuqoo yoo muudattu xaliila dhadhaa barsitee asii buuftee facaafata ateetee jechuun kun amma albuu jechuudha. Kun albuu jechuudha. Idaashtu dhagee idee cakkalee
إدايتو دلي آيولي إدي چكالي إدايتو إدايتو مغالا لون إدي أندارا إدي لفكاي شكونا أكاي جدها وني دلقا كنا بوفسانيت در إساني رت إباساني جيچو اللي تريدا بدا بساني أسنقاني سردو غوراني تجسارا غوراني كأكناتين إدايتو مغالا دون إدي هندارا إدي لفكاي شكونا أكاي ملاين نبلا ميو غاجة فريجر إدايتو دليلاتا تسجي واتوباتا إدايتو مغالا دون إدي هندارا إدي لفكاي شكونا أكاي يوم مودو باتي هاتي سمودو باتي جدا إدايتو إدي چكالي همودا جتي دادسيتي هموني إدي قامسيتي إدي لفكاي شكونا أكاي تاتي لوني إرو دوبا إذا تفجأ تصافا هم بلد جيچو وان بريد جيچو كوريس غادي كغادي أني لوان أكنا إتنقاني أكنا غادي أنيني هاتي لوني غافا غادي كنا يو إداي مو دوفتات هاتي لوني أكنا قبتي أكنا باتيني موتي إداي أكنا إتنباتو إداي هورا مونا بوتا والكوسا والنبوسين أجرانيت أكنا إتنباسان جيچو موقع غافا ورئي الركا وجتم موقع فنينا مرقان چچبسان kanyaatu aadaa Oromoo maan kan nyaatanii aadaan Oromoo kana muuqaa gaafaa kanaan nyaatan jechuu hin bareeda mishaa kakkanaa kunu kanaan nyaatti muuqaa namni jajjabaan abbaan loonii kan nyaatuun ka dubartoonni illee marqaa yoo dhiyeessan qoriin isaa hin bareeda dhadhaan irra yaa'u hin laamsha'u akka maankaa zabanaayii kana waan bareeda aadaa durii teenna jechuu kunis isa kana jechuu geeba jedhama kuni geeba jedhama tunniin geeba jedhamti tunniin geeba xixiqqoo jetti akka yookaan duraani yeroo malakkaanii dhufin warri durii geeba tanaan haraqee ittiin dhuga jechuu waan dur baqa geeba kana akka gabaan bitanii hin cabuu hin shamuu warri durii aadaa durii waan biddeena illee waan akkana irra nyaatanii warri durii kana irra fayyadama qabeenyi isaanii hin qusamaa fi gaafa horii irra kabaye kun ulaalaa kun malakkaa kun geeba jedhama aananii dhuganii kana dhugan dur jechuu hin cabuu hin baduu fi jaanaa miti waan bareeda gaafa loonii irra fayyadaman geeba jedhama kuni akkanaati jechuudha. Kunniin ammallee kabalaa hayaataati. Kun mukarraa hojjetama, munni irraa hojjetama, muka yookiin anshaa yookiin kaaroo jedhama. Kaaroon kun kaaroo ittiin laguu horii wanti alaatu horii bineensi tuqe kanarraa bocanii horii san ittiin laguu baan asirraa huufanii kaaroo anshaa isarraa bocam guyyaa fala godhatan guyyaa korma bulfatan guyyaa kana bulfatan kana bucanii kana eenyu namaa mura abbaan cidha baasu abbaa cidhaatu namaa mura jechuudha kana namaa muree jedhee baasu jechuun jaala jechuudha jaalli kiyya gaafa inni korma faladhu gaafa awwaarisiistuu bulfadhu jaala kiyya naa muree saafaa manan naa galchee ansharraa naa boca eenyu boca abbaa manaa kiyyatu boca jaalchicha kiyya waliin harka hagam naa bocanii harka afuri anan dheelam lamaan akkanaa isan dheelamaan akkanaa isa kan anu bocanii jaaltichi keen kun meeta jechuudha. Meeta jechuun kun amma meeta meenni kun hin bitamaa meeta jechuun ittiyoo aatiin ilmatti mufatte kan ittiin biriifatan jechuudha. Biriitii 8 jedhanii meeta kan lama fakkeenyaaf kuni gorumsa meeta dacha'aa jedhanii kuni kormu 8 jechuun kana lam biriitii guranii akkana haati ittiin hayaatti jechuudha. Hayaata kana yoo bulchan akkami bulchan amma fakkeenya hayaata golfaa yoo naxxe jechuu haati ilmatti yoo golfaa naxxe yoo mufii jedhan fuula gurraatti fudhanii hamara diimtuu fuula bareedduu ittiin goraa jette adeemtuun jedhanii ateete jechuu sun amma fakkeenyaaf fuula bitanii mana guutanii daadhii naqanii hurroo hurriftuutiyyaa jedha. Hurroo illee hin akaan jechuu garbuun hurroo hurriftuutiyyaa hurroo nyaata hurjedhii koota akka waan ofii keette shameessa jidduu teette shameessi qaraa keeti garbuu qaranaa feeti waadoo balillaa akka namni deebitee inni san hin qabne jechuudha waadoo balillaa
haadhati balilaa waadaa qabnaa hodhirraa waadoo balilaa haadhati balilaa waadaa qabnaa wajirraa akka waan ofii keette shameessa jidduu teette shameessi qaraa keeti garbuu qaranaa feeti waadoo balilaa haadhati balilaa waadaa qabnaa wajirraa jetti akkas jedhanii akkasi hayaata bulchan jechuudha. Amma hayaanni kunillee walii lama dilbanni hin jira fakkeenya amma korma bulchan daadhii naqanii daadhii itillee naqanii bookaan naqanii ka daadhii odoo waan takka ittiin goon wanna takka biqila ittiin godhan waan tokko ittiin qican itillee naqanii isa bookaan naqanii itillee keessaa girboon naqanii qalqale hodhanii ka akkanaa kan hodhanii isan naqanii daadhii achi naqanii yoo korma bulchan jechuudha. Yoo korma bulchan amma maal jedhan seeta. Leela ibolo yale 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 la ibolo sama jedhan istileen majalaa qabdi jechuu ammoo isaan nagalaa qabani akka boyiitti bareeda jechuu leela ibolo yale yale la sama jedhanii akkana fadhaasan leella boloo jechuun nagaan bulchii nagaan oolchi jechuu afaan keenyaatti leella boloo kanallee hin jedhani kun aadaan hayaataa akkas. Kabala hayaataa warra awaatitu hayaata warra awaa jechuun warroota hayaatan Oromoon hundin hayaatu warra keessaa hayaatutu jira jechuudha. Hayaata jechuun cawaa akkana cawatu warra akkanatti cawatu kana jechuudha. Kanaaf maal jedhaniin kun meenni asirra jira. Meeta kana yeroo mufatan yookaan yeroo wal kumatan yoo ilmi haati kumatti yookiin abbaa warraatiif haati manaa walitti mufatan hin dhibamu. Kanarraa ka'uudhaan kanaan biriifatan jechuudha. Biriitii jedhama meeshaalee biriitii jedhamanii kanaaf maal jedhamee hayatan meenni meeta haala go'oo meeta fiixaa fagoo waa biriitii aduu sitti dhiitii jedhaniitti hayatu jechuudha. Biriitiin kun gara halkan wal akkaate odoo hin deemin gara galgalaatitti kan biriifataniitiin shan isaaniitiin kan laalan ta'uu isaati. Kabaliyaan kun kabaliyaa sirbaati. Kabaliyaa sirbaati jechuun akkanatti sirba laanganyicha jedhanii laanganyicha yoo sirban harkaan garuu sirban laanganyicha dura isinitti hima laanganyicha. Tisole hayo jedhan laanganyicha tinin bulu ole ngalaye jedhan guru ashu yes akati sirban jecho laanganyifa kun kabiraati baddicha mbokolo jaye sirba kana eebbifame bay sirba jechuun sirba kana eebbifame bay jechuun ani baranne sirba kana waan sirritti beekuuf kanaanillee eebbifamuu danda'a ka jedhu ay arsinuune sakeessa hengano oda kalisa ay arsinuune sakeessa hengano ada kalisa sirba jechuun arsinuune sakeessa hengano ada kalisa jedhan akkana sirbiti jechuu kana jechuu kabalaan ka sirban akkana sirbina jechuu. Waajirri aadaa fi tuurizimii aanaa muunessaa godaambaa ijaaree meeshaalee faayaalee aadaa eenyummaa hawaasa aanichaa ibsu kunuunsaa jira. Kana keessatti immoo hawaasni naannoo iddoo olaanaa akka qabu himama. Meeshaaleen as keessatti walitti qabamanii duudhaa uummata Oromoo naannoo kana jiran kan ibsudha. Kanarraa ka'uudhaan meeshaaleen as keessatti walitti qabaman kunneen ka hammayyaa odoo hin ta'in meeshaalee aadaa uummanni Oromoo kalees itti fayyadamaatiin turan kan ta'uu isaati. Meeshaan kun baduu hin qabaatan dhaloota dhufuuf darbuu qabaatan. Kanarraa ka'uudhaan
ummanni Oromoo meeshaalee kanneen meeshaalee ammayyaa qofatti deebi'u odoo hin qabaatin meeshaalee kanneen kunuunseetiin ol kaa'amuu qabaata. Dhalli dhufu arguu qabaata waan jedhurraa kan ka'e ta'uu isaati. Boraatii jedhamti. Boraatii yeroo intala heerumsiiftu haati gootee ittiin heerumsiiftu guyyaa heerumtu kennitii malee mukarraa hojjetama, heexurraa hojjetama, mukuma ta'e irraa kumbolcharraa ni hojjetama, mukuma ta'e irraa hojjetama. Haati guyyaa intala heerumsiiftu kennitii fi gisee biraan boraafattu jechuudha guyyaa heerumtu malee. Guyyaa san ka fuudhu kennaniif jechuudha. Ila as keessatti dhadhaa urgoo laaqanii guyyaa isiin heerumtu dhadhaa as keessa kaa'aniif. Guyyaa as keessa kaa'anii dhadhaa kana yeroo boraafatan galkayyoo rafan asuma keessaa isaaf isiin illee xaragatti. Dhadhaa kana as keessa kaa'aniif haati as keessa geettii jechuudha. Tunis xuunxoo jedhamti. Xuunxoo guyyaa intala gurguran guyyaa intala heerumsiisan haati qopheessitee kennituuf jechuudha. Xuunxoo usiisa jedhanii aannan asitti naqanii guyyaa heerumte haga rakoo qalaniif intalti dhiyana mana warraa hin nyaattu hin dhuddu gaafa rakoo qalan jechuun rakoo hoolaa dullatti qalanii rakoo qabaa rakkisaa qabaa jettee akka ni kaayidhan jedhan rakoo seerfixeetti yoo hoolaa dullatti dhalafitti akka isiin qeessanii deettee daafixxuufi jechuun xuunxoo tana aannan warraa gaafa rakoo qalan bariisaa yoo rakoo qalan aannan warraa dhuddi malee hin dhuddu hin nyaattu. Durii intala heerumsiisan xuunxoo tana aannan warraa dhuddi jechuudha. Kunis qorii haati gaafa intala heerumsiiftu gootii fi dhadhaa itti godhanii wayii micciirraallee itti godhanii waan akkanaa itti godhanii kan barbaachise dhadhaa wayii micciirraa waan akkasiitiin gaafa intala heerumsiiftu asii gootee kennitiif jechuudha. Tunis yookiin killa buna itti qalan. Buna itti qalanii guyyaa intala heerumsiisan buna asitti qalanii kanaan buna kan asitti qalanii isaan buna buuftii haati akkana qabattee siinqee qabattee buna baatee buna buufti jechuudha buna asitti qalanii ta buna killa bunaa jechuudha. Kunis wayiin qorii yookiin shadhee yookaan biyyirraa hojjetamti akkana kanatti biyyirraa hojjetamti shadhee jedhamti akkuma biyyee kun otteedhaan kanatti supheerraa hojjetamti shadhee jechuudha. Isii shadhee tana marqa irratti nyaatan. Marqaleetti nyaatan micciirraatti godhan dur isii waan dafteen qabbaneessiniif irra caala haati abbaa manaatiif isatti marqitee wayii martee yookiin sa'aatii torba yoo marqan galgala gasaa lamaatitti illee marqisu oo'ama jechuudha marqa shadhee keessaa jechuudha akka qorii mukaan qabbaneessitu jechuudha wayii maranii kaayan jechuudha marqanii itti baasanii kaayan. Kunis ciicoo jedhama. Ciicoo tan malka'an bu'anii guyyaa dhibaayyuu dubartoonni akkana qabattee. Malkaa irreessaa sitti deessaa na dandeettaa jedhanii malkaa dhibaayyuuf yoo deeban dambitti gisee ba'an. Malkaa irreessaa sitti deessaa na dandeettaa jedhanii deebi'anii malkarra yoo geenyu tana qabannee malkaa nanaa dhiltee dinnaa siddee dinaa qixxee jirraa jedhanii malkaa tana yoo bu'an buqqisanii dhibaafatanii aanan san dhuganii malkaa sanii ka'anii galan jechuudha. Kunis baarree jedhama. Madaala yookaan madaala wanti irraa hojjetamu kun kalaalaa jedhama gaalee guuranii kun wiixaa mishiqqee akkitti hodhame mishiqqee kunis wiixaa kuni kalaalaa kuni wiixaa kunillee wiixaa kana mishiqqee ogeessa hodhaa gaafa haati intala heerumsiiftu buraatii wajjin hoobarsee jettee intala balbala afoo teettee soddaa buna afaan keettee buna afaan keettee afaan keettee innillee afaan kaayee baarree barsee jettee haati kennitii jechuudha gaafa intala heerumsiiftu. Tuni buchuma qodaa gaafa haati intala heerumsiiftu biraan hafnee qodaa seerfixeessa jechuudha. Kunis qorii yookaan killa jedhama killa buna itti qalatan waan garagaraa dhadhaa baasitee haatiin yoo qannafuuf taate as keessa keettii dhadhaa yoo muddamte basuuf hin xaartu marqa marqitee yooma san inni waan tolchuuf keessaa ittiin nyaatan jechuudha. Kunis faamaa jedhama. Faamaa jechuun as keessatti faamaan kun as keessa kiisii qaba. Faamaa guyyaa intala heerumsiisan faamaa kana ka godhaniif faamaan kun as keessa buna gurraacha garbuun akka akaanii akka baabata fakkii godhanii as keessa naqama jechuudha. Guyyaa isii gurguran as keessa naqanii waliin heerumti isiin haga guyyaa saddeeta warri
inni nagaa fi dhaquutti asuma keessa taa'a jechuudha. Kunis faamama akkasii jedhama. Garaagarummaa isa kana bareedina ogummaan bareeda wayin faamaan akkanatti illee modhama. Kun bareeda ogummaaf bareeda haadha intala ruga jaalattutu faama akkanaa hodhee faama akkanaa guyyaa san kafuudhu akkana faamaa illee qabatee akkana buraatii illee qabatee deema. Faamaa kana namni sun bareedina abbaan fi mushurraa sanis isallee ijji isarra buutu kanarra buuti jechuun wanta kana yoo inni qabatee deema. Kuni guftaa jedhama, kuni shaashii jedhama, kuni callee addaa jedhama, kuni lootii jedhama, kuni qolaa jedhama, kuni forora jedhama, kun ammoo gaddeebi'ee kadhoo yookaan ombaa jedhama, kunniin callee yookaan isarra jiru tamsee jedhama, kunniin callee xixiqqoo jedhama, kunin gaattiraa jedhama, kunin ukayee jedhama, kun ukayee, kun callee ateeteeti, kunin calleewota tamsee jedhamti, kun callee ateeteeti, kun ukayee. Kunin dhangalaasaa jedhama akkanatti kun dhangalaasaa jedhama kun qubee soofaa yookiin qubee qanafaa jedhamti qubee akkanaa jedhamti. Kun keessa seenii jedhama xaaqaa wayin keessa seenii jedhama tuni harkoo jedhamti tuni keessa seenii jedhama keessa seenii dubartootaa jedhamti kun hanfalaa teephaa hanfalaaf deemaa ka dubartoonni jettu hanfalaa teephaati kun hanfalaa teephaa hanfalaaf deemaa ayyoo nufaana olii nufaana gorii jettee ateeteen yoo ateetaa adeemtu ateeteen akkanattiin bareeddii akkana ateeteen ayyaana ofiitii fi wayiin hanfalaa kan guyyaa heerumtu guyyaa haati heerumsiiftu itti hiiti hanfalaa kan haati tiyya guyyaa na heerumsiiftu naa goote malee ana akkanuma ol ka'ee fi hanfalaan godhu haadha tiyya naa baqassee ujootana eessumatu baqassee hanfalaa dhiigaa obboleessaan gafaatitu ujootana baqassa hanfalaa eessu haatiti haadha yoo an heerumee mana isaanii gahe haadha kana fuudheetitu hanfalaa fura hanfalaa maaliin fura idaayii gurraachaan fura hanfalaa furu jedhanii doon hanfalaan furan sun ka haadha saniiti eegoo isii keessaa kennanii fi doon farfuraa jetti haati baqa huriisan haga jirtu ka haadha saniiti jechuun namni isii gaafatu hin jiru. Bineensonni bosonaa immoo hawaasa turistiitiif ol aanaa waan ta'aniif ajjeefamuu akka hin qabaanne. Dhaamsi qophii keenyaa kana qofaa miti. Qophiin nuti godaambaa aanaa muunessaa irratti qopheeffanne torban itti fufa. Dabalataanis qophii keenya torbaniitiin manguddoo aanaa leemmuuf bilbilootti dhuunfaadhaan meeshaalee faayaalee aadaa walitti qabanii kunuunsaa jiran siniif dhiyeessina. Oromoo ka xabbootii, xabboo ka wiiteetii, wiite ka biiteetii, biite ka walaabuutii, walaabu ka jiilchaatii, jiilta ka xaataatii, xaata ka shar'aatii, shariyaan ka hariyaatii, adiyaan ka raabootii, raaboo ka mirmirii, mirmir ka maammaatii. Akkanan laakka'ee aadam ka biyyeen ta bishaanii ka jedhu seenaa qabna jechuudha. Maarree nama torbanii nu haa taasisu. Viva!